Masjiidota naannoo Amaaraa godina Goojjaam keessatti gubatee harkii fi ajajni ዳቆን ዳንኤል ክብረት akka keessa jiru ragaa sagalee waliin qabannee isiniif dhiyaannee jirra። ሀገሪቱን ለመቆጣጠር ባላቸው የረጅም ጊዜ ዓላማ መሰረት ተከታዮቻቸው ከሳዑዲና መሰል ሀገሮች አክራሪዎች በሚመጣ ገንዘብ ድጋፍ በኢኮኖሚ የበላይነቱን የመያዝ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ናቸው። ለምሳሌ ሙስሊሞች በንግድ ያልገቡበትን ቦታ አጥንቶ የሚያቀርብ ተቋም አለ። በአዲስ አበባ መርካቶ በሞኖፖሊ በሚሰሩ የንግድ ወረራዎች ምክንያት ክርስቲያን ነጋዴዎች የማይገቡባቸው የንግድ መስኮች እየተፈጠሩ ነው። ለምሳሌ ጎጃም ውስጥ የእስላም ምግብ ቤቶችን የማስፋፋት ዘመቻ ተጀመረ። ነጋስ እንደገኔ ኦርዶፍታ ኬና አከም ጅርቱ ነጌኒ ረቢ በኩመ ሲንጅርተኒቲ ሲንራ ሀጀራቱ ጀቻ ነሞትኒ ሃራ ገረ ቻናል ኬና ዱፍተን ቻናል ኬና ሰብስክራይብ ጎዳዳ ሰልባቲ ተምሳሰ ኬና ኢድሌ አርገቹፍ ኢሲን ገርጋራ ዋን ተኤፍ amma kallattiin gara odeeffannootti ceenaa qophicha kan isin biraan gahu an tolchaa Huseenii hangaduma qophii kennaatti nufaana turaan immoo affeerraa kennam. Raajii guddaa raajee nama hin dhiifne Dr. Abiy Ahmed tuffii muslimaa fi islaamaa qabu har'as ifatti mul'ifataa jira. Erga Dr. Abiy aangotti dhufe tokko lama jedhee masjidoonni 35 gubataniit jiru. Yeroo masjidoonni kun hundi gubatan ummanni muslimaa ce'umsi kun akka hin gufanneef jijjiiramni aarsaa qeerroo Oromootii fi qabsoo dimtsaachinii samaa ummata muslimaatiin dhufe kun akka hin gufanneef osoo garaan isaa gubatu tokkummaa ummataa fi biyya kana kufaatii irraa hambisuuf obsee har'a gaheet jira. Garuu mootummaan akka mootummaatti hanga masjidoonni 35 biyya san keessatti shororkeessitoota Amaaraatiin barbadaa'an tarkaanfiin inni fudhate tokkollee hin turre fudhataas hin jiru. Qaamni masjida gubee jedhamee seeraaf dhiyaate tokkollee hin mul'anne. Masjida qofa osoo hin taane dararamaa uummata muslimaa irra gahu erga Dr. Abiy Ahmed Ali aangootti dhufe daran hammaataa dhufeet jira. Keessumaa musliimooti naannoo Amaaraa jiraatan irratti hanga duguugga sanyii raawwachuu fi manneen jaraa gubuun qabeenya jaraa mancaasuun baratamaa tahee jira. Keessumattuu naannoo Gondaritti gochi akka kanaa daran babal'ataa ture jira. Amma immoo gara Goojjamittis cehee kinoo guyyaa kaleessaa masjida 4 fi qabeenya musliimotaa hedduun ibiddaan biyya mootummaa qabdu keessatti guyyaa adiin mancaasanii irra naannahaa yoo geeraraa sirban garra. Qaamni yakka kana raawwataa jiru kun deeggarsa guddaa yaadaa fi dinagdee 4 kiiloo irraa argataa akka jirus namoonni hedduun yoo gumguman dhageenya. Yakka musliimoota irratti aggaamame kana kan qindeesse ዳቆን ዳንኤል ክብረት jechuunis namoonni hedduun katamaatti jiru. Garee shororkeessitoota ዳቆን ዳንኤል ክብረtiin hoogganamu kun waggaa tokko oliif yoo የአባቶቻችን ታሪክ እንደግማለን jedhee dhaadataa turus walumaan yaadanna. Kinoo guyyaa lama dura naannoo Amaaraa godina Goojjamitti masjida 4 fi qabeenya musliimotaa hedduu gubaa irra naannahaa yoo sirban argaa turre. Dhimma kanarratti Ustaaz Ahmadiin Jabal barruu gabaabduu afaan Amaaraatiin katabantu jira. Isa san afaan Oromootti jijjiiree isin biraan gahaa qalbiin nu caqasa. Ustaaz Ahmadiin Jabal akkas jedhan shororkeessitoonni kunniin seenaa abboota keenyaa ni haaromsina jedhanii yoo dhaadatan agarree dhageenya. Gaafa seenaa kam haaromsuu hedan jettee laalteemmootu waan hedduu laakkahuu dandeetta. Fakkeenyaaf eengadda godina Goojjam magaalaa Mooxxaatti masjidotaa fi qabeenya musliimotaa gubanii akka waan gaarii hojjetaniitti dhiiraa fi dhalaan xiqqaa fi guddaan marsanii yoo dhiichisan agartu. Dhugumatti seenaa abboota isaanii akka haaromsaa jiran seenaa uf duba deebitee yoo laaltu hubachuu dandeetta. Bara 1520 keessa injifannoo baatii irratti imaama musliimaa kan ta'e Imaam Mahfuz imaama jedhamu morma isaa irraa muranii irra naannahaa itti sirbaa akka turan. Bara 1920 keessa gara biyya keenyaa kan dhufe namni lammii Poorchugaal Alvaares jedhamu barreessee ture. Lammiin biyya Poorchugaal kan ta'e Vaares waa'ee hoogganaa musliimaa Imaam Mahfuz gaafa dubbatu akkas jedha. Nuti Poorchugaal irraa gara biyya Abisiiniyaa kana osoo hin dhufin dura waggaa 3f mataa Imaam Mahfuz kana masaraa mootummaa irra naannessaa akkasuma sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa haawwata shamarran abboota dargaggoota xiqqaa guddaa itti yaasuun irratti sirbisiisaa turanii jiru. Mataan Imaam Mahfuz yeroo ammaa masaraa mootummaa keessa jira. Waan akka malee mataa san jaalataniif achillee waan baasan hin fakkaatu jechuun Ustaaz Ahmadiin Jabal kitaaba seenaa lammii Poorchugaal barreesse kana keessatti seenaa caqafameef waan har'a ta'ee jiru wal bira qabee lafa kaayee jira. Maarree ummanni keenyaa waan kanarraa wanti hubatu yoo jiraate akkuma bara Aatsee Libna Dingil san weeraratu musliimoota irratti banamaa jira. Waggaa tokko keessatti masjidni 35 gubachuunis kanuma nu hubachiisa. Waan kana hundaa kan qindeessaa jiru masaraa mootummaa kan maandheeffate ዳቆን ዳንኤል ክብረት akka ta'e sirriitti irra gahamee jira. Ragaa guutuu waliin isiniif dhiyeessina. Sagalee walgahii baatii tokko dura
dhoysaan tasa ba'ee daaqoon Daani'el Kibrat waa'ee islaamota mooxxaa dubbatee isiniif dhiyeessinaa qalbiin caqasaa. በመላ ሀገሪቱ 500 አዳዲስ መስጊዶች ተሰርተዋል። ከነዚህም ጋር 47 እስላማዊ ትምህርት ቤቶች፣ 97 የቁርአን ትምህርት ቤቶች ተከፍተዋል። በ1998 ዓመት የተሰሩትን ሳይጨምር በአዲስ አበባ 160 መስጊዶች ይገኛሉ። ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ግን 114 ብቻ ናቸው። የሙስሊሙንና የክርስቲያኑን ቁጥር በአዲስ አበባ ከመስጊዱና ቤተክርስቲያኑ ጋር ስናነጻጽረው የሚከተለውን መልክ ይሰጠናል። ኦርቶዶክስ ከአዲስ አበባ 86.7% ይይዛል። የቤተክርስቲያኑ ቁጥር ግን 114 ነው። እስላም ከአዲስ አበባ ህዝብ 12% ብቻ ይይዛል። የመስጊዱ ቁጥር ግን 160 ነው። ከላይ ከተጠቀሱት 160 መስጊዶች መካከል ከ130 በላይ የሚሆኑት ባለፉት 14 ዓመታት የተሰሩ ናቸው። ይህ ሁሉ እየተደረገላቸው ሙስሊሞች ተጨቆነዋል እያሉ በየአረቡ ዓለም መጮህ ነው። ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ መንገድ ስትጓዙ ሰው በሌለባቸው አካባቢዎች እንኳን ሳይቀር መስጊዶች በየ5 እና 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ተገንብተዋል። ባሌ ውስጥ 10,000 የማይሞሉ ሙስሊሞች ባሉበት በኮኮሳ ቀበሌ ብቻ 60 መስጊዶች ከ200 በላይ የመድረሳ ትምህርት ቤቶች በቅርብ ዓመታት ተሰርተዋል። ወሎ መካነ ሰላም ውስጥ በአንድ ወረዳ በአንድ ባለ ሀብት ብቻ 60 መስጊዶች ተሰርተዋል። አጋራ ከተማ 7 መስጊዶች ተገንብተዋል። ደሴ በሀገረ ስብከቱ ፊት ለፊት መስጊድ ለመስራት በሙግት ላይ ናቸው። ሀገሪቱን ለመቆጣጠር ባላቸው ረጅም ጊዜ ዓላማ መሰረት ተከታዮቻቸው ከሳዑዲና መሰል ሀገሮች አክራሪዎች በሚመጣ ገንዘብ ድጋፍ በኢኮኖሚ የበላይነቱን የመያዝ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ናቸው። ለምሳሌ ሙስሊሞች በንግድ ያልገቡበትን ቦታ አጥንቶ የሚያቀርብ ተቋም አለ። በአዲስ አበባ መርካቶ በሞኖፖሊ በሚሰሩ የንግድ ወረራዎች ምክንያት ክርስቲያን ነጋዴዎች የማይገቡባቸው የንግድ መስኮች እየተፈጠሩ ነው። ለምሳሌ ጎጃም ውስጥ የእስላም ምግብ ቤቶችን የማስፋፋት ዘመቻ ተጀመረ። ትግራይ ውስጥ 95.8% ኦርቶዶክስ ነው። አፋር 4.3% ነው ኦርቶዶክሱ። 95.7% እስላም ነው። ግን የህዝቡ ብዛት ጠቅላላ ስታዩት 1.4 ሚሊዮን ነው። አንዳንድ ጊዜ ፐርሰንቱን ብቻ ያስቀምጡትና ከስንቱ ህዝብ ነው 90% የሚለውን ስለማናይ በሙሉ ተጠለቅልቋል ማለት ነው ወደሚል ሽብር ውስጥ እንገባለን። ከ10 ሰው 90% ነው። ከመቶ ሰው መሃል ግን 9 በጣም ትንሽ ነው እና ፐርሰንት አንዳንዴ ሰውን ያታልላል። ስለዚህ እናንተ መረጃዎችን ስታዩ እንዳታልሉ ነው ይሄ የምናገረው። አማራ ክልል 80.5፣ ኦሮሚያ 50.4፣ ሶማሊያ 1.1 ግን የህዝቡ ብዛት 4 ሚሊዮን ነው። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ 40.4 የህዝቡ ብዛት 640 ሺህ ነው። ደቡብ ብሔሮች 65.4፣ ጋምቤላ 71.3፣ ሐረሪ 39.5፣ አዲስ አበባ 86.7፣ ድሬዳዋ 36.7፣ በአጠቃላይ 60.7 ህዝብ ኦርቶዶክስ ነው። ይሄ የሚያኮራን አይደለም። ካልሰራን መሄዱ የማይቀር ነው። ማሬ እርጋ ከና ነምኒ ዳጌፈቴ eenyu akka masjidoota Goojjamii fi hoteela musliimotaa gubsiisee ifatti beekama. Haasawa kana keessatti waa'ee heddumina ijaaramuu masjidootaa akkasumas waa'ee dinagdee irratti cimina musliimotaa erga dubbatee Goojjam keessatti jedhe. Hordoftoota keenya qalbiin dhageeffadhaa. Goojjam jechuun godina kaleessa masjidni musliimotaa fi hoteelonni musliimotaa itti barbaadaniidha. Goojjam keessatti manneen nyaataa musliimaa baay'ataa jiran. Kun nuuf salphina jechuun barsiisaa kan ture Daaqoon Daani'el Kibratiin. Kana jechuun gubaa barbadeessaa jechuu akka tahe nama hundaafuu ifaadha. Namni kun akkuma jibbaa islaamummaa qabu jibbaa oromummallee qaba. Falli jiruu qabsoo hadhaawaadhaan ofirraa kuffisuudha. Maal kana qofa? Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kanarratti tarkaanfii seeraa fudhachuu osoo qabu sagalee mallee dhokfachuu isaaniitu nama ajaa'iba. Inumaatu matumti isaa waan kanatti gammachuu akka qabus nama shakkisiisa. Akkuma dura jennee kun tuffii musliimaati. Akka mootummaatti tarkaanfii seeraa osoo fudhachuu qabu barreeffama seerara lamaatiin sanuu dhimma gubachuu masjidota jallisee barreessee bira darbee ajandaa cufe. Barruun isaatis akkas jetti. Imala badhaadhinaa keessa kan jirtu biyyi teennaa Itoophiyaa keessatti gochi farrummaa wal danda'uuf wal kabajuu amantootaa fi aadaa biyya keenyaa faallessu bakka hin qabu. Gochoota akkanaa cimsee balaaleffadha. Uummanni Itoophiyaa hundi keessanuu nagaaf wal danda'uu waliin jiraatu irratti beekumsa qabdan akka walii hirtan yaamicha koo dhiyeessa. Ajandaalee nu qoqqoodan irraa fagaachuun guddina waloo keenyaatiif nu gargaara jedhee afaan qabate. Ayii amma kunis mootummaa jedhama. Sun dhimma isaatiin mirgi kamuu kennaan osoo hin taane qabsoon argama. Kanaaf mirga ofii kabachiisuuf uummanni qabsoo hafiniin sun dhaamsa kenna.
Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa qophiin amma qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa yeroo muraasa booda qophii birootiin hanga walitti deebinutti ammas turtii gaarii isiniif haa taatu.